Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii daawwannaa guyyaa 5 booda Kaayiroo jechuunis Masriirraa gara Asmaraa deebi'aniiru. Daawwannaan isaanii kun yeroo Itoophiyaa wajjin hariiroon hammaatetti mudate. Kanaaf dureewwan kun lamaan dhimma Itoophiyaa irratti maal mari'achuu danda'u? Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti ejjennoo ishee beeksifteetti. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma fedhii biyyaalessaa jetteetti. Eertiraa fi Masriin immoo kanaan gammachuun qaban ifattis mormaa jiru. Ejjennoon isaaniis wal fakkaata. Pirezidaant Isaayyaas Afeworqii fi Pirezidaantiin Masrii Abdel Fattah Al-Siisii dhimma Itoophiyaa irratti maal wal ta'an, maal mari'atan? Masriin biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne ofitti qabaa jirti. Hidha Abbayyaa kan xumurte Itoophiyaan immoo Galaana Diimaa ajandaa godhatteetti. Asmaraa wajjinis wal oolurraa ifatti walitti dhaadachaa yeroo jiran kanatti Asmaraaf Kaayiroon dhimma Itoophiyaas mari'ataniiru. Gara caaluu dhimma kana yeroo kaasan nageenya Galaana Diimaa jedhu. Ibsi kennamaa tures kanuma akeeka. Yeroo muddamni Itoophiyaa fi Masrii gidduu hammaatee jirutti masaanuun Itoophiyaa Masriin Eertiraa biraa akka dhaabbattu mirkaneessiteetti. Dureewwan lamaan marii bal'aa jedhamu erga godhan booda Al-Siisiin Masriin birmadummaa fi daangaa tokkummaa Eertiraa akka deeggartu beeksisaniiru. Itoophiyaan buufata Asab irratti gaaffii kaastu, Eertiraan immoo akka birmadummaa ishee irratti ka'eetti ilaalti. Ejjennoo isaanii kanaaf Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Al-Siisiin galateeffataniiru. Qooda Masriin tasgabbii fi misooma naannoo gaanfa Afrikaa fi baha Afrikaatti taasistuuf jabeessanii dinqisiifachuun ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdallaatii dhiyoo akka dubbatanitti Itoophiyaan bulchiinsa ulaa galaanaa yookiin immoo Galaana Diimaa keessatti qooda qabaachuu hin qabdu. Sababni isaas immoo biyyattiin ulaa galaanatti ishee baasuu hin qabdu jedhanii dubbataniiru. Eertiraa fi Masriin dhimma kanarratti ejjennoo wal fakkaataa qabu.